Kun waa'ee haala yeroo gubbatti obboleewwan tiyyaa karaa uummata Baalee bichuun Baalee turanii uummanni Baalee alhamdulillah rabbil aalamiin Baaleen kalee Baaliyyoon kalee akka nu beennu san jirtu hadha akkasiin jirtu agartanii biyya agartee mootummaa kana dhibbarraa dhibbatti naannoo waliin dhaabbate Oromiyaa keessaa. Biyyi kalee mootummaan tokkollee quba isiin qabne hadha mootummaan hadha jiru kun dhaqee misoomsee gammoojjiin isii guutuun gartee hadha biyya gaarii biyya misoomaan Baaleen qaraa gaariidha gaarii daranuu taate. Kanaaf gartee ilmi Oromoodha. Oromtichi waan gaarii bareedduu dalagaa jira. Oromoon naannoo biraa warri haftanis fakkii isii irraa fudhachuun uummata Baalee irraa fudhachuudhaan misooma ganda keenyaa qe'ee keenyaa kan gartee biyyi keenya hawaasa keenya kalee gartee mootummoonni dabran miidhanii mootummoota dabre gartee isaan san qubatti qabu osoo hin taane nu hadha akka ilmaan Oromootti naannoo keenya ofii keenya waliigallee wal dhageenyee misoomsuun dirqama keenya jechuudha. Kanarratti ilmaan Oromoodha. Baalee irraa fakkii fudhannu bonni Baalee abbichuun deddeebi'anii gartee gaarummaa naannoo sanii irraa dubbatanii fi uummata santu gartee mootummaadha jiru kana ilma Oromooti hammaatus tulullee ni laalla kan jedhamu ni laalla kan jedhani waan san laalanii hadhatti milkaanii jechuudha. Kanaaf uummanni Baalee illee bakka gammaddanii waan akka Oromootti Oromoon biyya gaarii qabdi. Biyya Oromoo bira dabartee uummata biraatiif illee Oromoorraa caalee Itoophiyaafuu kan boonsudha. Baaleetti jalqabnee uummanni Baalee nageenya isaa eeggachuu waan danda'eef amma ta'e amma dubbatamee miti. Amma dubbatamee miti. Dhibbeentaa 5 kan taatu jalqabnee jirra. Yoo hojjenne Baaleetti maaltu hojjetame? Reef jalqabaa jirra. Baaleetti amma hojjechuu qabnu hojjenne Oromiyaan hin beela'u. Baaleen Oromoo caalee Itoophiyaafuu kan boonsudha. Baaleetti jalqabnee uummanni Baalee nageenya isaa eeggachuu waan danda'eef amma ta'e amma dubbatamee miti. Amma dubbatamee miti. Dhibbeentaa 5 kan taatu jalqabnee jirra. Yoo hojjenne Baaleetti maaltu hojjetame? Reef jalqabaa jirra. Baaleetti amma hojjechuu qabnu hojjenne Oromiyaan hin beela'u. laala dhibbeentaa 5 qofadhan. Eega 5 qofa kun dalagame harki 5 qofa yoo dalagame harki 50 yoo dalagame akkam taate jechuudha Baalee biyya gartee biyya akkuma abbichuun jedhan Oromiyaa bira dabartee Itoophiyaa nyaachistu deemuu taate jechuudha. Maaliif qabeenya qabdii uumamaan rabbiin biyya gaarii gartee waa hundaan uumte godhe. Naam Abdallaa. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa kabajamoo akkam fayyaa qabdani? Fayyaa alhamdulillah nagumaame akkam? Nagaa alhamdulillah. Itti fufaa yaadni fe'isan gaariidha. Itti fufaa rabbiin isin wajjin haa jiraatu. Fe'isaan garuu silkii ta'e silaanaa barreessite fe'isaan ni barbaada. Okay. Jabaadha. Inshallah jabaan nu hajabe solumaan jabaannaa jazakallah khairan gartee gaarii ulfaadhu galatu jazakallah khairan. Ayyeelaa namni kaan hinaafa garaa dhukkubu jira. Kaan haatu jira. Nadhii isaa yoo jedhanii maraatu jira. Amaraatee maraatamalee nuti mara baanee jenna. Akkas waan jabaannaa inshallah.
Ayyee lakkoofsa keessan naa barreessaa. Inshaallah. Sababa nageenya biyya kanaa haqatan dhugaadha jirtu tana tiksuu irratti mootummaadha jiru kana ilmaa Oromooti balleessu ni qeennaa tolchuu fi waan gaarii dalaguu waliin deemna jechuudhaan gartanii haadha uummanni kun hiree tanadha argatee jechuudha. Misooma naannoo isaaniititti uummanni Baalee hadha argate kana ka gartee harki shan qofti dalagamee akkana jiru uummanni Baalee gaafa kanaa ol harki shantamni dalagame akkam taati biyya gaarii ilmaan isaanii jiruu gaarii irratti gartee guddifataniif biyya gaarii jiruu gaarii ijoolleen isaanii namni hunduu irra jiraatu haatee jechuudha. Kanaaf hundi keenyaa naannoo jirru keessatti akka ilmaan Oromootii wanni olii dhaabnu maalidha? Yeroo baay'ee waa'ee siyaasaa gubbaatti mataa waloo qaraa turre, wanna hedduu waliin jechaa turre. Dhagaan nuura waloo qarru sun namni keenya hubachuu qaba. Maaliif namni keenya du'ama, hidhama, saamama, eenyu saama, eenyu hidhaa jira, eenyu ajjeesaa jira kana laaluu qabna. Rakkoo mootummaa keessa jirtullee uummanni Oromoo kan furatuu danda'uuni yoo ofii qajeelee dirqama isaa gartee